feesbuukiidhaanis akkasuma googiliidhaan akkasuma lakkoofsa bilbilaatiinis banachuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani googiliidhaan hin banuu barbaada amma namni hedduun googiliidhaan fayyadamu waan ta'eef waan onlaayinaa kana googiliidhaan haa kunoo haala kanaan fida laa suuraa keessan irra godhattan googilii irra yeroo gootan jechuudha. Suuraa keessan takkaffaa irratti irra godhattan ol harkiftan suuraa teessan ta barbaadan san irra godhachuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tana yookaan waan mallattoo yuutuubii tanarra kaaya makkoruudhaaf akkanattiin suuraa kanarra kaaya. Suuraa irra godheetiin jira. Argitanii maqaa kana niin sirreeffadha. Maqaan seeraan barraa'ee hin jiru. Maqaa kiyya akkanattiin sirreeffadha. Ayyee gammee godheetumaan dhiisa. Umrii tiyya niin sirreeffadha. Fakkeenyaaf umrii tiyya ayyee akkanattiin umrii tiyya guyyaan barbaadee fi ji'aan barbaade sanarratti sirreeffadha. Koonfarmi godha. Deebi'a biyyaan filadha. Lafa duwwaa tanatti biyyaan keessa jiraadhu. Biyyaan silaa lookashiin isaa bakka sanatti hin dogoggora naa garuu yoo biyya biraa gootan yeroo isin ol seentan lookashinuma biyya saniitu isin dhufa malee kan biyya keessanii isin hin dhufu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan lakkoofsa Itoophiyaatiin godhatti lookashinii Itoophiyaatiin godhatti biyya biraas yoo jiraatte lookashinii Itoophiyaa godhattee yeroo ol seentu appilikeeshinii kanarra gisee ol seentu Itoophiyumaatu sii dhufaa jechuudha jalqaba irratti asirratti hin gattuqa. Itoophiyaa hayyee biyya filadhe kan ammaas bakki guddaan bakki isin irraa wanta jechuu qabdan isa kana isa kana meelii fi feemeelii yeroo bantan jechuu kanuma hin dogoggorina. Fakkeenyaaf midhaan kafaltii qaba meeliidhaan kafaltii tokko hin qabu. Fakkeenyaaf waan tokko ittiin babbanachuu geemii ittiin taphachuu kana malee kafaltii hin qabu. Yoo kafaltii hin barbaadu geemii fi kana namaa ittiin taphachuu namaa wajjin ittiin taphachuu akkanatti giiftumaa fi kana haa argadhu. Karuma namaatirraa fi karuma geemiitirraa argadhu dhaabbanni naan kafalanii jettee isa kanaan banatta. Kan dhaabbanni sii kafalu garuu dubartiidhaani. Fakkeenyaaf dubartiidhaan yoo bante ishaaraa dubartii galchitee yoo bante ifii keetiifis seenuu dandeessa. Lakkuma leevilli kee ol guddatuun isaanis si qixaaxu dhaaban. Fakkeenyaaf ishaaraa nama biraa galchitee deebitee ati laayifii seenuun dhoorgaadha waan ta'eef guyyoota muraasaaf si qixaaxuu danda'a yookaan si qixaaxuu dhabuu danda'a. Ani ammoo ofii kiyyaaf dhiiraanin banadhee dubartiidhaanin banadhee kan dhiiraa dhiisee kan dubartiitiin banadhee ofii kiyyaan qammaa laayifii seenu jira. Dheengaddaa takka qofa naqi taate booda kana jechuudha erga leevilii kiyya guddifadhee booda naqi taate waan naqi taatee hin beekne garuu guyyaa keessaa waan na argee naqi taatee fi kanaaf feemeeliidhaan banattanii jechuudha. Feemeelii irratti gattuqe haala kanaan bana. Haala kanaan lookashinii Itoophiyaa akkana sii fide lookashinii Itoophiyaa gootan gizee dura bantan Itoophiyaadhaatu isinii dhufaa jechuudha. Amma asirratti as baata. Fakkeenyaaf nama tokko fooloo gootee waan hin jirreef bakka sanitti iddoo tanatti 27 44 99 jettaan akkanatti gaaddisaan siif dhufaa jechuudha. Akkana sii dhufa. Maqaan kiyya gisee kana sii dhufe herreggattuu hixa. Of online jaami fooloo godhatta. Foolooyi mallattoo si tanaan fooloo godhatta. Fooloo godhee amma gisee natti deebi'e manni kiyya dhufee jira. Amma kanattiin laa akkana manni kiyya dhufee jira jechuudha. Irratti hin gattuqa. Ana of online jiraadhus manni kiyya ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa waan hin jiruuf gad dhufa. Giseen dhufee as keessa teessoon barbaadee irra gattaa'uu hin danda'amma. Teessoon tun duwwee jirti. Nakasti gootutu waan san bira dabarta teessoon tun duwwee jirti. Garuu tan kafaltii irra naa kafalu teessoo sana osoo hin taane teessoo olii sani. Fakkeenyaaf asirra yoo ta'e giiftii namoonni kun argachaa jiran kan argatta. Amma namni kun 144 taa'u jira. 263 taa'u jira. Ani immoo 73 taa'u jira. Akkanuma namoonni kun hundi akkana tattaa'anii jiran herreggattuu qadhee. Nikesti gootanii maraa deebitan seeneetiin jira. Amma irraa hin deebi'a asirraa. Akkaataa itti fayyadamu isaatiin isin ibsu deemama kanaan booda. Takkaffaa irratti pooyintiin kiyya 0, kooyiniin kiyya 0. Lamaan isaatu 0dha. Kan kafaltii sii ta'u kami isa kana. Isa pooyintii jiru kana. Inni kun 100 gaafa guute gurgurachuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani mataan kiyya niin bita. Ani sirraa bitachuu hin danda'a. 100 guuttachuudhaaf akkamittiin 100 guuttadhaa yoo ta'e warra bii kanarra seentala.
Riiwardii kajoo kanarra asirra gattuudha. Ni bana. Amma meeqa jala deeli laayifii kuma takka jala. Deeli laayifii kuma takka kannu kanna laayifii sa'a takka yoo teesse kuma takka sii kannaa jechuudha. Ammoo sa'a lama yoo teesse kuma lama jaalatti ammoo akkaawuntii kana ani akkaawuntii biraa bilbila kana keessa banee waan hin jiruuf kennaa kana waan hin fudhadhee jiruuf isiniif guyyaa jalqaba sa'aatii lama kuma shan isinii kannaa jechuudha. Jalqaba irratti kuma shan doolaara kudhanii jechuudha. Akkasuma kafartiin isaa ol guddifachuu dandeessa. Fakkeenyaaf laa kuma dhibbaa shantam ja'a bakka sanatti kuma dhibbaa shantam ja'a. Kuma dhibbaa shantamii san akkana mana kiyyaara jirtan kuma torbaatamii sadiitu mana kiyyaara jiraami. Akkasitti namni alaa waan guddoo yoo sii kenne fakkeenyaaf ati dhibba guuttee yoo jijjiirte nama wajjin wal jijjiirte kuma sadii sa'aatii lama sii kannaa jechuudha. Kuma takkaa kanarraa darbee jechuudha. Kabadhaasa san guyyuma sadii isinii kanna malee yeroo hundaaf ittiin fufu jechuudha. Akkasumatti ammaas kuma shan irra kuma shan seenuudhaaf kuma dhibba sadii si gaafataa jechuudha. Barbaaddu itti bittee yoo kana guddifadhee leebila kiyyaas guddifadhaa jette itti bitteetu kuma dhibba sadii kuma dhibba shan bittaa fakkeenyaaf kuma dhibba shan yoo bitte kuma dhibba shaniin kuma shan seentaa jechuudha. Leebiliin keessa akkasuma ol kutaa jechuudha. Yoo si barbaachise jechuudha akkas guddifachuu dandeessaa jechuudha. As darbe ammaas kuma sagal irra yoo seenuudhaaf meeqa si gaafata kuma dhibba sagal si gaafata. Kuma dhibba sagal si gaafata amma kuma sagal irra seenuudhaaf akkasuma kuma kudha lamaa jira akkasuma kuma kudha saddeet jira kuma kudha saddeet seenuudhaaf miliyoona lama si gaafata. Akkanuma deema jechuudha. Hanga guyyaadhaan kuma torbaatam sa'aatii afur seekannuu deemaa jechuudha. Wanni ati fudhachuu qabdu amma har'a erga appilikeeshinii kana banatte goo laayifiin jaalamma goo laayifii ishaaraa kannitamma ishaaraa suuraa nama barbaaddee san keessa suuraa san gisee keessa istaarti goota nama san fuutee fuula galchita fuula nama sanii keessa galchita. Namni san fuula isaa kana garagalchee gamana garagalee gamas garagalee fuula san raayitii sitti dhawa. Namni suuraa galchite tun nama kanaa jee fuula mirkaneessaa jechuudha. Gus raayitii sii dhawa yeroo raayitii sii dhee ammas deebitee suuraa si gaafata suuruma kana deebistee itti galchita sanbooda goo laayifii jee laayifii seentaa jechuudha. Gisee akkasii ishaaraa galchite jechuudha. Akkasitti laayifii seenta. Laayifii sanirra sa'a takka teessaa jechuudha. Sa'a takkaan nun riiwardii kana keessa jirtu tana daqiiqaa 60 kana jechuudha. Zeeroo irra 60 hin jiru. Daqiiqaa 60 yeroo teesse riisiivii siin jetti riisiivii gootaa jechuudha. Riisiivii yeroo goote as keessa sii seenaa jechuudha. Kuma wanta zeeroo bakka zeeroo tana sii dabalamaa jechuudha. Bakka kana laallatta. Miiseejiin siif dhufti. Takkaffaa kana fudhatta guyyatti jechuudha. Guyyatti takkaffaa kana fudhatta. Lamaffaan amma shan naan jaadhaan. Anaan shan jaa silkii kana keessatti waaniin kabiraatiin 888 fudhachuu jiruuf akkaawuntii kanaan shan naan jaa. Isin ammoo 888 isiniin jaa. Isin guyyaa jalqabaatiif lameenuu isiniif kanna. Booda addaan kutuu danda'a. Lameenuu isiniif kanna. Lameenuu sa'aatii daqiiqaa 120 eessatti hojjettan kana mana kiyyatti hojjettan. Fakkeenyaaf mana kiyya yeroo dhuftan laa teessoo sanirra teessan laa teessoon sunii fi teessoon tun garaagara qabdii argattanii teessoon san akka daaba wayiiti. Teessoon tun ammoo dukanoitu wayiiti. Teessoo tanarra sa'a lama yoo teesse 888 san dhumatteeti riisiivii godhattaa jecha. Riisiivii yeroo godhatte poo'intii san sii taati jechuudha. Eksiin irraa deebi'a. Poo'intii tana sii taati jechuudha. Poo'intii tana yeroo sii taate isii tana kuma dhibbaa san gurgurattaa jechuudha qarshitti. Isiin kuma dhibbaa guuttachuudhaaf lameen kana fudhattee 888 fi kuma shanii san taaskee sanduuqa kana fa'aa baaftalaa sanduuqa yoo isin mul'achaa jiraate viidiyoo waraabaa jira malee ani argaa hin jiru. Viidiyoon kun yoo isin mul'achuu baate haalaan isin ibsu kanaaf isinii galuu danda'a. Fakkeenyaaf teessoo irratti hojjetta kana jechaanuu isiniif galaa jechuudha yeroo appilikeeshinii kana buuftan. Kanaaf sanduuqa tokkotu jira laa sanduuqa achi gubbaa lakkaa'u jiru san sanduuqa san 00 gisee ta'e dhadhooyitee akka isaa baafta 400 sii kanna guyyatti. Sanduuqni san koo'ina sii kanna koo'inuma isuma silaa pooyintii duraa kana isuma kana kuma dhibba guuftee garana jijjiirachuudhaafis teessa yoo jijjiirachuu barbaadde jechuudha yoo gurgurachuudhaaf leebila kiyyaan guddifadha jettee yaadde isa kana garana deebistee jijjiirta isa kana ammaaf eessaa harkatta sanduuqa san keessaa harkatta jechuudha. Sanduuqa san keessaa guyyatti 400 sii kanna guyyatti jechuudha guyya kana qalbiin dhaggeeffadhaa viidiyoo kanaan booda irra hin deebi'u. Guyyatti galgala isaa takkarraa hanga galgala boru isaa takkaatti waan dhaabbatichi sii kannu kana guututti irraa fudhachuu qabda. Kana fudhattee san booda bakka barbaadde deemuu dandeessaa jechuudha. Asirra appilikeeshiniin kun appilikeeshinii biraatiin adda maaliif saantima amma kanaaf si kannuun isaa waan guddaadha yeroo ammaa kana keessatti. Kanaaf kanarraa funaanta. Naannoo ajantii jiru tana argite
iddoo ejantii jiru tana gaxxuyxaa jechuudha. Iddoo ejantii jiru tana eefa akkana gaxxuyxe booda ammoo fakkeenyaaf bakka duwwaa tanarratti maal guuttaa lakkoomsa ajantii nama jalatti ta'uu barbaadde san guuttaa jechuudha. 27 44 90 99 eefa kana goone maqaan akkana dhufaa. Maqaan kun eefa dhufe booda as bakka iddoo kana tuqna konfarmii jennaani eefa konfarmii jenneen booda bakka tanatti akkanatti bifa amma agarginu tanaan congratulation nuun jee jira jechuudha. Congratulation eefa nuun jee booda baak jenneeti irraa deebinaa jechuudha. Xumuramee jira waan ta'eef bakka rewards jedhu kana tuqneeti eefasii eefa waan hojjenne waan guyyaa deeliin kaamii keenya bakka qalamni magaroon itti marame kana tartiibaan risiif godhachaa deemnaa jechuudha. Teessorra gaafa teenyus achuma tuqnee itti kan nuti as seennu gaafa immoo liivii seennes bifuma kanaan kan risiif godhachaa deemnu bakka qalamni diimaan akkana itti marame kanatti magaroo si dhufu kana qubaan tuqxee risiif godhachaa deemtaa jechuudha. Inni risiif godhatte kun karaa poointii irratti siif gala waan ta'eef sababa saniif kana hin dagatinaa gonkumaa godhachuu akkasii jabaadhaan isiniin ja'a.